Akka foonii akkam jirtu fayyaa keessanii har'aa mee dhimmoota tokko isin agarsiisuuf dhufe Poppo-Live irratti namoonni qarshii hojjechuun hin danda'amu, qarshii baasuun hin danda'amu jettanii shakkita yoo jiraattan asumaan akka barumsa isiniif ta'uufin yaada kana fidee dhufe. Amma ani poointii miliyoona 3,564 qaba. Sana baafachuu barbaada. Haa ta'u malee asumaan namoota koinii baafachuu barbaadan yookaan qarshii jijjiirrachuu yookaan koiniitti jijjiirrachuu warra barbaadaniif barumsa akka ta'u barbaada. Koinii ofii gara poointii ofii gara koiniitti deebisuu, poointii ofii gara koiniitti deebisuu warri danda'an namoota ejentii ta'anidha. Isaan immoo kunoo coin trading kan jedhu qabu. Coin trading tokko jalqaba. Coin trading erga tuqanii booda maaltu dhufaa fi exchange kan jedhuu fi top up kan jedhu dhufa. Ani amma coin miliyoona 6,975,825 asiin qaba. Kana top up gochuu barbaada jechuun ol kaasuun barbaada yoo ta'e, dhaqee bitee ol kaafachuun barbaada yoo ta'e top up kan jedhu kanattan bu'a. Top up kan jedhu kanattan bu'a. Top up itti gaafan bu'u USDT kan jedhu kanan filadha. USDT filadha. USDT yeroon filadhu maaltu jira jala isaa USDT gajjala contact address kan jedhutu jira. Contact address kanan copy godha. Copy godhadha jechuudha. Copy godhee duubatti deebi'a. Duubatti deebi'a. Eessa naqaa bakka poointii kiyya deema. Bakka poointii keessanii yeroo deemtanii poointii gadi qabdu. Poointii xuxxanii filannoo adda addaa isinii fida. Fakkeenyaaf koomishinii akkamiin akka argattan, live streamii irratti meeqa argattan, paartii irratti meeqa argattan, koomishinii isin as keessatti argattan meeqa akka ta'e hunda isaa lafa isinii kaa'a jechuudha. Koomishinii isin argattan meeqa akka ta'e lafa isinii kaa'a. Kana naannessee fidee withdraw gochuu barbaadda moo exchange gochuu barbaadda jedha. Withdraw dha kan isin gochuu qabdan. Withdraw now kan jedhutti buutu. Withdraw now kan jedhutti buutu. Egaa amma tokkoffaa baay'ina doolaara keessanii isinitti agarsiisa. Lammaffaa immoo baankii irratti baafachuu barbaaddan illee deemuu dandeessu jechuudha. Bakka kanatti amma kan koo USDT jedhee fidee anatu USDT filate malee fakkeenyaaf isin iddoo amma itti bu'e kana yeroo xuxxan add payment method kan jedhudha. Iddoon sun isa xuxxanii fakkeenyaaf Binance irratti erguu barbaaddan Binance irratti ergachuu dandeessu. Binance irratti ergachuu dandeessu yookaan immoo baankii irratti fakkeenyaaf Nigid baankii irratti, Awaash baankii irratti iddoo barbaaddan ta'uu qaba. Coiniitti yeroo jijjiirtan garuu maal gootu gara USDT kan jedhu bakka koo amma view jedhee jiru kana bakka kana go to setting kan jedhu argitu jechuudha. Warri reefuu bakka sana dhuftan go to setting itti yoo buutan maal isiniin jedha password galchii jedha. Password haaraa yeroo galchitan password lakkoofsa dagachuu hin dandeenye gashattu jechuudha. Lakkoofsa dagachuu hin dandeenye gashattu. Anama fakkeenyaaf kunoo maal godheen jira jechuudha. Password koo galcheen jira durumaanii. Bakka kun duwwaa ta'ee isinii dhufa. Duwwaa ta'ee isinii dhufa. Address irra galchattu. Yoo immoo kan namaatirra jira yoo ta'e ishee X fuuldura jirtu kanatti yeroo buutaniin bada kan keessan fiddanii irra gashattu jechuudha. Sana booda submit gootu. Submit yeroo isin gootan check jedhee lakkaa'u jalqaba. Check jedhee lakkaa'u jalqaba. Dhumarraa gaafa inni sekendii 5 fixu check gootu jechuudha. Check yeroo isin gootan bakka silaa sanatti isin deebisa. Amma adreesiin kee dhufeera asirratti baafachuu barbaaddaa isiniin jedha. Withdraw now jettu amma. Withdraw now yeroo isin jettan withdraw record jedheetu withdrawable amount jedhee fakkeenyaaf doolaara 355 baafachuu dandeessaa naan jedha. Garuu doolaara 355 naan baasu kanaafuu doolaara 350 ajajadha jechuudha nama. Doolaara 350 yeroo ajajadhu submit godhi naan jedha.
withdrawal amounttiin koo 350 dhama doolaara 350 nan ajajadha isa booda eessa nageessaa gara adireesii koo nageessa coinii exchange kanatti gochuuf jettu miliyoona 3,413,793 dhenatti agarsiise kana yoo nan barbaada ta'e exchange godha yoo hin barbaadu ta'e duuban deebi'a anamma garuu coinii kana waan barbaaduuf exchange godha exchange yeroon godhu maal natti fidaa password natti fida password koon galchaa jechuudha password koon galchaa password koo yeroon galchuu kallattumaan maaltu ta'e jechuudha hundi isaa coiniitti jijjiiramee gara coin tradingii koo deema kanaaf amma yoo agartan bakki kun amma duraanii hin jiru jechuudha doolaara 6.45 qofa jira jechuudha kanaaf duuban deebi'a gara coin tradingii koon deema coin trading kiyya gaafan deemu bakka sanatti dabalee jira moo hir'atee jira amma fakkeenyaaf ani kan duraan qaburraa hir'ateera argitanii kan duraan qaburraa 64 qofa jira jechuudha pointiin koo yeroo kana coin trading keessan deema silaa 7,000 fi wayii duwwaan qaba amma argitanii miliyoona 10 fi 389 naa ta'ee jechuudha egaa addana yeroo geessan fakkeenyaaf nama tokko namaaf erguu barbaadda yoo ta'e yookaan ofii keessanii immoo coinii sana gara akkaawuntii pointii keessaniitti jijjiiruu barbaadda yoo ta'e gara pointii akkaawuntii keessan gara coin akkaawuntii keessaniitti jijjiiruuf ID keessan asirratti barreessitu fakkeenyaaf hankoo 45,96,38,39 meeqan dabarfachuu barbaada 100 meeqan dabarfachuu barbaada 10,000 8,000 kaaftanii amma fedhe dabarfachuu dandeessu namaafis dabarsuu dandeessu 80,000 100,000 miliyoona 10 dabarsuu nan danda'a ani garuu ammatti coinii achi barbaada waan hin jirreef 8,000 qofa dabarseen isinitti agarsiisaa jechuudha yeroon asirra gararraatti point ID koo galmeessee gara gajjallaatti immoo coinii amman barbaadu barreessu maal naa fida agent akkaawuntii immoo coin akkaawuntii irratti barbaada namni sun iddoon itti barbaadutti ergituuf yoo coin akkaawuntii irratti ta'e kanarratti ergituuf yoo agent akkaawuntii irratti ta'e kanarratti yoo coin akkaawuntii irratti ta'e immoo kanarratti ergitu sagalee tuttu jechuudha amman coin akkaawuntii irratti waan barbaaduuf achirrattan ergadhaa jechuudha isa ergan kana godhee booda tiraanisfeer hin jedha tiraanisfeer yeroo hin jedhu asitti waan lama isinitti fida tokko nama sanaaf kana dura ergitanii jirta yoo ta'e ID isaarra deebii mirkaneessedha ID isaarra deebitanii galchitu yookaan dura ergaafii turtan ta'e immoo konfirmi kan jedhu qofa gootu jechaadha amma coiniin 800 gara eessa deemeera jechuudha coiniin 8,000 gara coin waaleetii koo deemeera argitanii silaa 42 qaba amma 50 ta'ee jechuudha kana jedheen isinitti himaa egaa kana caalaa maal jedha oromoon gaafa mammaaku gowwaattiin immoo gamnattiin fuulchuudha jabaachuutu isinirra jira horaa bulaa kun official Fedhasaa Taaddasaadha coin selleridha hojiin koo barsiisuudha ejentii ta'e nan hojjedha sadarkaan koo eegalaa jira namoonni coinii bitachuu barbaadan na dubbisuu dandeessu ulfaadha